bani aadami. Jechi ati jettu an jedhu gabaa addunyaa keessa dhiibbaa qaba. Qaala'insa keessa dhiibbaa qaba. Gochi ati raawwattu. Mee qaala'insi jalqabuma innummaan maalummaan isaa maali? Hiyyeessi dureessa malee jiraachuu hin danda'u. Dureessi hiyyeessa malee jiraachuu hin danda'u. Addunyaa irra dabale keessaa. Amma namni gariin maal se'a biyya Itoophiyaa biyya ta'e na qofatu qaala'insaan addunyaa irra rakkataa jira sallaa. Qaala'insi dura dursoo biyyoota gurguddaa rukute. Mallaqni, qabeenyi, warqiin, utubaan ardii kanaa ilma namaati. Koronaan immoo kallattiidhaan kan inni rukute. Ilma namaati. Koronaan dhibee fayyaa qofa osoo hin taane dhibee diinagdee addunyaa kanaa ture. Daaboo dur birii 10 ture fireen tokko birii 15 godhee gurgura. Gaafa kana hiyyeessatu kafalaa jira. Dhala san kafala liqeeffanne hiyyeessi. Garuu liqii namaa kafala hiyyeessi. Inni bitataadha jireenyi isaa jiraataa jira. Namni qabeenya gabaa keessaa yeroo uummanni itti rakkate fuudhee dhoksu. Awwaalee yeroo uummata rakkisee gurguratu. Gatiin isaa bobe. Gabbaasee gurguru uummata rakkisee fahuwa khaaxi. Namni sun cubbamaadha dha. Wanti biraa wanti qaala'insa kana oolchan yookiin dandamachiisuu danda'an biroo maal kaasuu dandeenya? Wantoota madda galii baay'isan keessaa tokko ogummaadha jenne. Ogummaan sammuu ofirratti investi gochuu namni ofumaa ofirratti investi gochuudha. Mallaqni kee kuufamee baankii keessa turuu irra yookiin harka kee turuu irra gara ogummaa si barsiisutti ce'uu qaba. Maa naqasat sadaqatun min maaliin takka mallaqa irraa fuutee namaa kennite gargaarsa namoomaatiif namaa kennite takka qaba. Mata duree jabaa mata duree gaarii ta'e akkasuma mata duree barbaachisummaan isaa wantoota hedduu irraa ol'aanaa ta'een walitti dhufnee jirra. Mata dureen har'aa mata duree qaala'insa jedhu. Qaala'insa jireenyaa jechuun saayinsiin isaa maali? Maalummaan isaatu maali? Akkasumas akkamitti waliin jiraatan akkamitti ofirraa balleessan mata duree jedhuu fi akka shari'aatti akka islaamummaatti islaamummaan qaala'insa akkamitti ilaala furmaata akkamii kennaaf kan jedhu bal'inaan kaasnaa hanga dhumaatti nu waliin tura ustaaz Ibsaa waliin qophii kana qabadhee jira an Barifaa Baadir hanga dhuma sagantaatti nu waliin tura. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtan nagaa? Nagaa galata rabbi alhamdulillah. Alhamdulillah. Har'a mata duree guddaa tokko harkaa qaba. Mata duree kana irratti bal'inaan yaada yookiin qabxiilee furmaata ta'anii fi maalummaa mata duree kanarraa kaasee waan akkasii bal'inaan akka kaasuuf nu yaada. Mee qaala'insi jalqabuma innummaan maalummaan isaa maayini? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم درا درسو قال إنسا جتشو درا نتي أكا ورا دعاتا ورا معلومة حقيقة إسلام ما جرين دلنا ماتيف إسلام ما مالجو أمنتين إسلام أمنتي سجادة وفامتيمتي أمنتي مهرابا يمكن أمنتي منبرا أمنتي إبادة أمنتي مسجدة وفاتيمتي أمنتي جرينياتي سيري ربي مسجد قفا كيسا ميتي كيسي كي كيسا قال دلدلة كي كيسا سين قبا كي كيسا سين حقا جرينيا سي في ربي جدو سي في سيجدو جو سيري ربي سينا جدو نمني قرينا منتي إسلاما أكرمت منتي يرو رمضانا يرو أيانا تقوس كلينس إساق أفرت فكس قراني يرو كان أكوانني الرجل تاني كسبون أنكنا جرينيا أنكنا سياسة كيست وجنسة كيست أنكنا خلت ضد كيسك أبو أمنتي روحي أمنتي أبري أمنتي قلبي وفتي جفاف سنتجرو إسلام من جرينيا حياة كاملة شاملة جرو قوتو كيسك أبو كم تنكم لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير كأما كان أومي كالدنيا كان أومي كأرضي أومي سامي أومي بوتتي أمنتي كان كانوا ترجي أمنتي كان كانوا فلتي أمنتي كانوا جالتي قرآن كانوا بوس النبي محمد النبي يوتكما تما كم إباتما دلنا ما تفرجي سلافوكما ميشوتين كمو يتهجتمي قبل إيه فمو مانوالي توجين بقى كجل فمسا تلفزيون كويو استويت إنكو بتاع شتويت إن دلقا شتويت إن شوف ماذا مانوالي كوني قد تجرين أرضي كنا جلك أبغاف لأنه هجا غاف دونوتي قرآن نتركي مانوالي أرضيتي مانوالي جرين ياتي كدبرك رفوتي فرمات أنا نماهم داتي كناف ويتك أبتيك على إنسان دبنو إما إجا دينك ديكو فاسونتاني إسلام ما تدور بؤورة bu'uura waan kana ittiin hiiku dhibdeen kun uummata keessaa ittiin bahu akka uummanni dandamatu yeroo kamuu qaala'insa jireenyaa keessatti islaamummaa maal akka kaa'e wal barsiifnaa kanaafuu akka daa'iitti akka nama amantii islaamaatti nama affeerutti islaamummaatti nama waamutti itti dubbannu islaamummaan jireenya kanaafuu waan ija diinagdee yookiin ija saayinsii diinagdee qofaan keenyu miti islaamummaa furmaata qaba jechuun ni barbaada.
Ittaan suudhaan immoo gaafii itti na gaafatte irratti ani ogeessa dinagdeetii miti haga qorannoowwan addunyaan lafa keessa qoradheetti ilaaletti qaala'insa jechuun meeshaan qaala'uudha moo mallaqni du'uudha jecha irratti irra hedduun warri qorannoolee waan kana irratti gaggeessan daldaltoonni addunyaa akkasuma saayinsiin baankileen addunyaa akka lafa kaa'utti qaala'insa jechuun qal'ina mallaqaati. Mallaqni huqqatu. Mallaqni du'u humna fixatu. Fakkeenyaaf si kaahee torbee tokko duraati fayyaa qabdaa kiiloo 30 lafaa kaasuu dandeessa waan humna qabduuf. Torban tokko dura fakkeenya qaamni kee fayyaa qaba humna qabda kiiloo 30 kiiloo 50 60 lafaa kaasuu dandeessa akka kiiloo 100tti. Boodarra torbee makana keessa dhukkubsattee humni kee bu'e. Boodarra kiiloo san ni kaasa jettoo itti dhuftu kiiloo san kaasuu hin dandeessu. Asitti amma kiiloon 30 duraati. Garuu maaltu amma hir'ate? Laafina keettu kiiloo kana kaasuu dadhabe. Kanaafuu diinagdeen qaala'insa jechuun harka ol aanatti meeshaan gabaa keessaa dhabamuu osoo hin taane mallaqni meeshaa gabaa keessa jiru bituu dadhabuudha. Fakkeenya mallaqni kee waggaa 5 irraa 1,100 waa 100 bitee hojjennu har'a ammoo 1,100 waan 2 bituu dadhabu. Qaala'insa jechuun isa kana. Yeroo gargaree immoo waa dhabamuun qaala'uu ta'u hin ta'u. Sababni isaa amma fakkeenya meeshaan yoo gabaa keessaa wanni tokko yoo xiqqaate hin qaala'a. Wanni tokko yoo baay'ate immoo irra kasa. Kanaafuu dhiheessii gabaa irrattis oomishtummaan gabaa keessatti dhiyaachuu yoo hir'atellee qaala'insa fida. Waan gabaa keessaa wanni dhabame waan qaala'uuf wanni baay'ate waan rakasuuf jechuudha. Tole qaala'insa kana maaltu jalqabuma isaa maaltu dhaluu danda'a? Haati isa deettu maali? Gadaamessi qaala'insa dhalu tokkoffaan rakkina ilma namaati. Harka isaati. Gocha ilmi namaa walirratti dalagu yakka inni walirratti raawwatu addunyaan rabbiin qaba bara. Kan waan addunyaan kun dalagu ilmi namaa kun dalagu hunda irratti gatii namaa kafalu qaba. Har'a nuti isa arguu dhabnullee inni gocha dalagamu harka kiisii namaa seenee hatu baankii seenee hatu gabaa ummataa keessa seenee hatu rabbi ni arga. Hunda irratti immoo deebisa deebiin hundi akiraan jiru gaafa asirraa galee qofa hin jiru. Asirratti dhandhama deebiin hedduun asirra akka dhandhamamullee jira. Akkuma rabbiin quraana keessatti dubbatu ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وان دلنا ما راوتين ركني أرضي فسي لفرت اللي بشان كيست اللي مدتي جرا ربي كنافو قدان يكي قدان الدنيا اللي ما ولت راوته بلا الدنيا كانت سببني يك بني آدم جت أتجت أنجب gabaa addunyaa keessa dhiibbaa qaba. Qaala'insa keessa dhiibbaa qaba. Gochi ati raawwattu gabaa keessatti raawwatu yookiin namni biraa raawwatu gabaa addunyaa irratti dhiibbaa qaba. Harkaan dalagata jechuudhaan qaala'insa. Harkumaan dalagata jechuudha. Kanaafuu gadaamessi qaala'insa dhalu tokkoffaa yakkuma dhala namaati. Kana keessatti immoo kullu raziyyatin wa kullu baliyyatin sababu hadhambu. Wa kullu zambii rakkoon fitnaan qaala'insi diigamiinsi min gharqin wa harqin wanni socho'iinsa kirkira lafarraa qabe hundi isaatu maasiyaadhaan gabbu'a. Rakkoon fitnaan hundi lafarraa ka'uudhaan immoo toobaadhaan ka'a. ما نزلت مصيبة إلا بذنب ولا رفعت إلا بتوبة يدا عمر بن الخطاب يكي فتنان جنكان كمو مصيبة دتشرت وجتمون قد يبوء كإتين كأمو نمني أرارمو قران إساق الله ربي ولتدي بقول أجل كان هندك يستكن الأمو هنغفر رتي وان فكينيا على إنس الدنيا كانت له كيسا أكا سبباتي تقفان ورانا وران الدنيا كي يكون فكينيا وران الدنيا تقفا لما فا حق هرأتي سببك على إنس جيرانيا كان تأجر فكينيا جرمان يوفرتي وران الدنيا لما فا بودا جرمان ساقا موتما نازيتين هتلر المنما قرا نما مليون هدو في تقدم مليون ساتو دانغان قبو ولا مليون جاهد غرينا مليون افرطما عشان تمالك لك وجر حاجه صدركا سنيت بي ورانا ديغمرا دينك دين بيا او مشتمان بيا دوكين راكئه سبب دينك دين بيا كان جينف بيا ملك ابا استمت انسيتي جرمن ملكني باي اتمت قانوني مو بيوتا كيست دي بهما فيدا كنافو فكين لولا الدنيا تقفى لما فان بلبله بلا الدنيا كنا حجر اتي دلنا ما بعد تاجر تاو كان نمون قران الدنيا رتجيسن بيكو سينا اللي بيكو غرد هينيا اسفغيس اسديسني ولا لي لولي راشيا في يوكرين غبا الدنيا راسو كيستهم نغدا فيتي
Fakkeenyaaf fudhatte Raashiyaan addunyaa keessaa boba'aa dhiheessuudhaan akka addunyaa sadaffaratti argamti. Paarsantaa 11 boba'aa addunyaa kan addunyaa irraa waraabattu baajaajii fi motorsaayikilii nuti ittiin sochoonu dhiheessii Raashiyaan addunyaadhaaf raabsitu. Gara nyaataatti yoo deebine qamadiin addunyaa tanarraa paarsantaa ol aanaa parsantaa guddaa addunyaa tanaaf kan dhiheessu Yuukireen. Parsantaa 10 jedhama akka qorannootitti. Sababa jarri lamaa wal waraanuu eegalanirraa boba'aan Raashiyaan duraan dhiheessitu hirra guddaa waraana biyyattii isii keessatti gaggeeffamu cufuuf san uwwisuuf gabaa dhiheessi addunyaarraa sassaabattee ganda keessatti deebifte. Yuukireen oomishtummaan biyya asii achi buqqa'uu fi namni biyya keessa deemee hojjetatuu dadhaburraa qamadiin addunyaa parsantaa 10 hir'ate. Gabaa addunyaa irratti qamadii irratti paarsantaa 30 irraa haga 50 dabalee jedhan. Gatii. Kanaafuu daabboon ati Finfinnee fi haga Niiyoorkiitti nyaatamullee qamadii biyya Yuukireen irraa dhufu jechuudha. Gabaan addunyaa akka hidda qaama namaati. Hiddi qaama kee keessaa hiddi tokko yoo miidhame qaamni kee kun guutuun lolaa bula. Miidhamee hin laafa. Waan mataan si bu'aafatee fakkeenya qaamni kee guutuun laafa jechuudha. Bashannanee seeqatuu hin danda'u. Bashannanee seeqatuu hin danda'u. Ammallee akka muka hidda muka tokkooti. Mukni tokko hiddi tokko yoo cite mukni sun hin goga. Gabaan addunyaa bakka takka yoo miidhame gannanaa fi safiinati waahid. Addunyaan tun doonii takka keessa jirti. Akkuma rasuulli rabbii addunyaa guutuu doonii takka fakkeesse. Warra jala qubatuu fi warra gubbaa qubatu. Warra jala qubatu ol baanee bishaan dhuyne yoo jedhee warri gubbaa qubatu baata yoo jedheen furmaan isaan qaban maali? Doonii jalaan uru. Warratanii bishaan fudhatu argatuu danda'anii bahu. Gaafa doonii jalaan uran. Bishaan doonitti. Kanaafuu rasuulli warra ol bahuu barbaaduuf yoo karaan hin kennamne warra doonii cabsuu deemu yoo hin dhorkine dooniin guutuun warra jalaallee warra gubbaallee walumaan dhabamaa. Qaala'insa kana keessattuu warri ol jiru warra gadii gargaaruu qaba jechuudha. Warra gadiillee warra ol jiru gargaaruu qaba. Hiyyeessi dureessa malee jiraachuu hin danda'u. Dureessi hiyyeessa malee jiraachuu hin danda'u. Mana ijaaraa hojjettee har'ati. Ka dhoqqee dhiiturraa qabee bolokkeetti siinaa qurraa eegalee mismaara tumurraa eegalee namoota meeqaatamtu mana ati ijaartu tokko charraa nama meeqatu razaqama. Akkan akka rabbi siistama rizqii wayita kaa'u fakkeenyaaf sihii baajaajii keessaa bu'u jiru sibiilli baajaajii qabee huccuu kee tarsaasa. Huccuun kee tarsa'e ati huccuun tarsa'uu si rifachiisa. Garuu rabbiin siistama kanaan rizqii nama biraatii baasaara. Namtichi konkolaa nama huccuu hodhu. Nama huccuu hodhu rizqiin bahu jira baajaajiin huccuu kee tarsaase. Fakkeenyaaf mana hammaama shintibeetii mana fincaanii ganama galgala fayyadamtu guyyaa tokko dhufee utaalloo qufaan si dhaha. Eenyu rizqiin bahaa jira namticha kiniina yookiin dawaa yookiin marfee qoricha gurguru siistama akkana ol keessa kaa'e rabbi rizqii siistama ittiin kaa'u jechuudha. Kanaaf gabaa addunyaa keessatti qaala'insa hamaa fiduudhaan sadarkaa tokkoffaa irratti waraanaa fakkeenyaaf biyya Suudaan yoo fudhatte ollaa keenya jirti. Haga waraanni eegalamee fi as waliigala qaala'insa dachaadhaan parsantaa 300 dabalee fakkeenyaaf Venezuelaa yoo fudhatte bara 2000 irraa qabee haga bara 2016 yookiin bara 2024 amma jirru 25 amma jirrutti Venezuelaan qaala'insi gabaa isii parsantaa 200 dabalee jedha. Amma Venezuelaa keessatti haga sadarkaa kiiloodhaan mallaqa wayita waan tokko bitu nama baay'ee turraa jechuudha. Fakkeenyaaf muuzii kiiloo tokko wayita bitu akkuma muuziititti mallaqallee kiiloodhaan mallaqallee herreegan. Kiiloo hagana ta'u muuzii kiiloo hagana madaala jedhanii kiilootti deebisan jechuudha. Akkuma Jarmanii seenaa keessatti biftuu Jarmanii keessatti faaya manaatiin dalagatan mallaqa ijoolleen fa'a meeshaadhaan ijaaraa turan jedha mallaqa seenaa keessatti bal'inni gatii dhabuurraa sababa waraanaa tokko waraana jechuudha addunyaa kanarratti. Waraanni akkasuma akkuma gabaa hedduu dhaabu yeroo baay'ee meeshaawwan yookiin immoo oomishoota addunyaa walitti deemtu addaan kutan keessaa inni guddaan beenzila fa'a. Beenzilli immoo bakka takkaa dabala jechuun warri geejjibni galaanarraa geejjibni qilleensarraa kun hundi isaan dhaabata kun mee akkamitti ilaalama? Kun beekamaadha. Qabxii qaala'insa jireenyaa addunyaarra dabale keessaa amma namni gariin maal se'a biyya Itoophiyaa biyya teenya qofatu qaala'insa addunyaarra rakkataa jira sallaa. Qaala'insi dura dursoo biyyoota gurguddaa rukute. Daata addunyaa laala. Awwala jalqaba Raashiyaa irraa qabee Yuukireen irraa qabee fakkeenyaaf Turkiin parsantaa 50 du'e malleen isii Turkii. Malleen isii akka malee ol ka'e. Qaala'insa ol ka'insaan mallaqni baay'atee meeshaan gabaa keessaa xiqqaatee akka malee qaala'e. Gatiin parsantiin ol dabale. Kun
hundeen isaa tokko boba'aan addunyaarra dabalu. Boba'aan har'a dhiiga sadan jechuu ni dandeenya fakkeenya waan dhalli namaa ittiin jiraatu. Dhiigni tokko bishaanii, bishaan dhuyinuu, kadacheen dhuydu, horiin, biqiltuun dhuydu. Ka jireenya ta'u jechuudha. Waan ardiin ta'e ittiin adda taatu keessaa lammaffaa dhiiga qaama namaa keessa deemu. Kanaan jiraatan. Inni illee jireenya yaa. Dhiigni sadaffaan boba'aadha. Boba'aan wantoonni socho'u kun guutuun. Keessattuu ikoonoomii wal qabate. Ikoonoomii wal qabatu. Ikoonomiin immoo nyaataa wal qabata. Gatiin boba'aa ol ka'uudhaan doonii waan baadhatu irratti maallaqa dabala. Xayyaarri waan oomisha fakkeenya biyya alaarraa galchu biyya keessa biyya alaatti dabarsu irratti gatii dabala. Haga sadarkaa baajaajii fi mootorati biyya keessatti yaabbattu irratti gatii guutuu dabala. Oomishni addunyaa dhihaatu gabaa seenu hundi maal yaabbata? Geejjiba. Boba'aan dabaluudhaan immoo oomishtummaan dabala akkasitti qaala'insa jireenyaa keessatti. Oomishaalee hedduun isaa beenziilaa wal qabata. Aywa. Akkasi. Sababaan lamaan kanatti gabaabsinamu sababaalee biroo kaasuu sababni biraa hedduutu jira. Akka fakkeenya gabaabsinee yoo bira dabarre haga keessattuu waggoota 40 asitti qaala'insa addunyaa maraatu akkuma addunyaatitti maraatu keessatti dur namni maallaqa xiqqaadhaan waan baay'ee bitata addunyaa kana keessatti. Har'a fakkeenyaa Saa'udiin Saa'ud Arabiyaa fudhatte waggoota 7 as vaatiin parsantaa 15 dabalee parsantaa 5 irraa ka'e jechuudha. Fakkeenya kaardii birrii 100 guuttadhe yoo jette kariyaala 100 fi 15 galchite jechuudha. Qaala'insa Saa'ud Arabiyaa irraa parsantaan isaa lama garuu akka qorannoo baranaatitti parsantaa lamaa fi tuqaa wayii qofa dabalee malee baay'een daballe garuu addunyaa guutuudha. Kana keessa tokko waggoota 5 as kan addunyaa tana rukute tokko koronaadha. Qaala'insa addunyaa bakka sochoose koronaan xayyaara balliisa samii dhaabee markaba addunyaarra deeman bahara addunyaa keessa socho'u ilmi namaa warshaalee oomishtummaa walgeettii namaa adda facaasee ilma namaa silaa addunyaa kana nama addunyaan tuni mallaqni qabeenyi warqiin utubaan ardii kanaa ilma namaati. Koronaan immoo kallattiidhaan kan inni rukute ilma namaati. Koronaan dhibee fayyaa qofa osoo hin taane dhibee diinagdee addunyaa kanaa ture. Warshaan inni cufe xayyaarri inni dhoorke sochiiwwan addunyaa wal keessa deemee ilmi namaa dalagatu dhoorke yeroo muraasaaf ji'oota muraasaaf dhooge sun haga har'aa madaan qaawwi inni dhiisee deeme haga har'aa qaala'insa san cufuu hin dandeenye. Sababa koronaatiin Ameerikaan fakkeenya akka diinagdeen hin miidhamneef uummanni hojii dhaabe manatti gale oomishni ka biyyaa guddataa fuddataa kan ittiin deemu oomisha guyyarraa uummanni hojjetu. Uummanni waan xaragamee gara manaa ol dacha'eef diinagdeen biyyaan bu'iniif Ameerikaan maallaqa maxxansite. Mallaqni oomishtummaa malee maxxanfamu waan baay'atuuf gatii fixata. Miidhamni hatta Ameerikaa yeroo san haga sadarkaa maaskii afaanii godhatan dhabuu fi addunyaan akka nu gargaartu jechuu gargaarsa gaafatu Doonaald Tiraamp dubbataa ture. Haga sadarkaa Somaaliyaan deeggarsa maaskii godhaafii turte jechuudha bara san keessatti. Kanaaf koovidiin yookiin koronaan addunyaa kanarratti dhiibbaan inni kabale haga har'aa biyyoonni keessattuu biyyoonni xixiqqoon naannoo Afrikaa fa'a jiran giddugala bahaa kana keessa jiran haga amma dandama san keessaa bahuu hin dandeenye jechuudha. Tokko kana inni biraa wanni qaala'insa addunyaa dabalu inni tokko ribaadha. Riba jechuun akka afaan Oromootti dhala jechuudha. Mallaqa dhala. Faayidaa mallaqaa jechuudha. Mallaqni mallaqa dhalu bu'aa mallaqa irraa argamu karaa seeraan alaa jechuudha. Rabbiin Quraana keessatti wantoota Rabbiin fa'adhanuu biharbin min Allah waraanni Rabbiin irratti bane diinagdee keessaa akka Rabbi waraana irratti bane narraa quba qabaadha isin rukutaa ka jedhe Rabbi dhimma ribaati. Ofii kallattiidhaan fa'adhanuu anumarraa waraana eegaa jedhe Rabbi. وراني يكون آخر قفامتي دنيا قبت يمحق الله الربا ويربي الصدقات يمحق الله الربا ربي والربا هجتني بي ربا دللت دلان سجوت ربي فكت سيناك يا ستي وراني الدنيا ها سبب إلما نمات أمالي بيوت فكينيا روم فد هر روم الدنيا قبا إمباري روم الدنيا كيسا دو إجري واني رومين أجيس الدنيا كيسا لكي ألا لك إفتي كفلو دبو الآن دينين إرغالي غالي سينا كيسا تسلا إمباري إيراتوري الدنيا كان راساتوري الدنيا كيسا دبام سيسيجي هر مكما جرتي مالي سياسة الدنيا كيسا دوتو ملك الدنيا كيسا دوتو بي ريبان دلدل تو أكا بيومات لما الأنفا قفامي ريبان يوكين للي كروكتو جو للي تقفا بركة بينيا كيسا فودا ورقة تكيسي سيقوتا مالي أكاونت رم مليون بليون لكوفتا مالي كيسي سا زيرو بينما ملك دلات دلدلو ربي كوبان إسا قرمات نما ملك دلات دلدلو بودين إسا هيوم رسول ربي مال جدي ما كثر مال أحد بالربا
إلا مآله إلى قلة نمني قبيني إساء دلان قبتي قدتي بودين إساء هيوما النبي محمد صلى الله عليه وسلم كركيري لفا لكم الدنيا رتي مقا إسان بيني ويرى برينت تو وما مأولو سببني إساء ربان كالتي كما إنما ركوتوجي نكراغ بابت تقفا ربان ومشتم الدنيا أجيسا سبب نساء ملك أبو توكو نم تقفو دي بانكي تنكا بانكي كيستي ملك ومتو ملك أدالا سلاهون دتي مال قد شوكبا ملك أسانتو هجي أوما هجي سانتو بري فدا هجي سويتاتي أوم تفكينيا انفستمنتي إلما نما رقود شو ديسي ملكني ملبكم قفا دلقود شو قاف كان كروبا أنو أكمل ميدا ما يشوف قاف كان أباك أبينيا قفتو فيدم أبا ملك أسم قفتو بانكي ملك أنا كي بري دلو قفا سلا بري سو ومش دلو قفا قبه قاف سن ورشابني ومش دلو كسات قامة كل ما قفا سنتين قامة بايد كيسا فيدم أيوة قاف كان مو كيسا ميدا ومن كيسا فيدم منجور جو أباك أبينيا تيمنا أباك أبينيا قفا علمي نما صدر كاسة دي قفا هي سجالة جل جرو giddu galeessa kan jiru warroota abbootii qabeenyaa yookiin sooreyyii gurguddoo jedhamu. Rabiyaan kallattiidhaan nama lama rukuta. Hiyyeessa abbootii qabeenyaa caala yookiin daldaltoota ol'aanoo caala. Warra hiyyoolee karaa alkallattiitiin ribaa abbaan qabeenyaa yookiin namni tokko daldalaan tokko liqeeffatu kafala. Fakkeenya tokko sii kaha warshaan tokko liqii dhalaatiin baankiirraa liqeeffatee hojii eegala. Liqaan dhalaa ammoo waggarraa waan dabaluuf oomishtummaa irratti dabala oomisha baasu irratti fakkeenyaaf faabrikaan daabboo tokko hojjetu daabboo hojjetu dhalaa yoo jalqabe sababa dhalli dhalaa deemuuf daabboo dur birii kudhan ture fireen tokko birii 15 godhee gurgura gaafa kana hiyyeessatu kafalaa jira dhala san kafala liqeeffanne hiyyeessa garuu liqii namaa kafala inni bitataadha jireenya isaa jiraataa jira fe'a addunyaa irratti kan ta'u fe'a hiyyoolee akka ta'u tokko dhala ammallee dhalli miidhaan inni fidu mallaqni garee muraasa qofa jidduu taphatama. Fakkeenya akka istaadeemii siikaa. Istaadeemiin 100 taa'ee ilaala uummanni. Uummanni kun guutuun kubbaa ilaala. Namni kubbaa walii keenyu eenyu? Gareen tokko waliin meeqa? Nama 22 qofatu kubbaan taphata. Miliyoon 100,000 kan istaadeemii jiruu fi kan televizyiina irraan miliyoononni tapha kubbaa ilaalu immoo tapha kubbaa namoota carraa tuquun argatu. Yoo tasa dhiitee dogongoree namni wayii irra buuse malee aktirraa fi harcaatii abbootii qabeenyaa qofaan jiraata jechuudha. Akkanuma dheebotaniituma achuma akkana jala godhatu yoo ta'e malee mallaqa habtaamiin qabu jala kennuuf akkuma fooqii ilaalaa deemuu kana jechuudha. Fooqii namaa laaluu, hoteela namaa keessa laaluu, konkolaataa namaa laaluu akkanumatti ilaalaatiin homa garaa isaa qofaaf jiraatee duniyaa tanaa deemu huccuu takkitti jijjiiratuun isatti ulfaata. Qursii nyaataa waa'ee misaa yaaddaa akkanatti qabeenyi nama muraasa qofa jidduu deebi'ee